kannatti kenname carraa aangoo qofa osoo hin taane itti gaafatamummaa guddaa ummata islaamaati. Waggoottan shanan darbaniif mana marii bakka bu'oota ummataa keessatti ministeera barnootaa yeroo inni ijoollee islaamaa irratti barattoota islaamaa irratti dhiibbaa godhu dura dhaabbachaa kan ture Ustaaz Kaamil Shamsuu erga filannoo marsaa torbaffaa irratti irra deebiin filamee booda ergaa ajaa'ibaa gara fuula feesbuukii isaaniin barreessaniiru. Ogeessa seeraa fi miseensa mana marii bakka bu'oota ummataa ta'uudhaan kan injifate Ustaaz Kaamil Shamsuu fuula feesbuuka isaanii irratti ergaa barreessaniin hawaasa isaa galateeffachuudhaan waadaa ummata islaamaatiif akka haaromsu dubbataniiru. Injifannoon kun kan ummata hundaatii jedhan. Keessumattuu hawaasa kabajamaa godina Iluu Abbaa Boorii fi naannoo Mattuu akkasumas ummata Itoophiyaa hundaaf jechuudhaan barruu jalqabeen filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa keessatti qaadhimamaa dhuunfaa ta'ee dorgomee yeroo lammaffaaf sagalee kabajamaa keessaniin mana maree bakka bu'oota ummataatiif na filachuun amanamummaa guddaa naaf kennuu keessaniif galataa fi kabajaa guddaan isiniif qaba jedhan. Injifannoon kun kan nama tokko qofa osoo hin taane kan ummata haqaa, kan misoomaa, kan dimokiraasiitii fi kanneen sagaleen isaanii dhagahamuu barbaadan hundaafi jedhan. Adeemsa filannoo keessatti yaada keessaniin, gorsa keessaniin, yeroo keessaniin, humna keessanii fi jajjabina walirraan cinneen na bira dhaabbattanii kanneen na jajjabeessitan hundaaf galata guddaa isiniif dhiyeessuun barbaada jechuudhaan dubbatan. Amaanaa fi sagalee naaf kennitan kana akka carraa qofatti osoo hin taane, akka aangoo yookiin barcumaatti osoo hin taane, akka itti gaafatamummaa guddaan akka namettiin ilaala jedhan. Faayidaa ummataaf dursa kennuun, haqaaf walqixxummaa irra dhaabbachuun amaanaan akka name kanam amanamummaa iftoominaaf itti gaafatamummaan baachuudhaaf waadaa kiyyanan haaromsa jedhan Ustaaz Kaamil Shamsuu. Injifannoon kun kan ummata islaamaa hundaatiin filannoon biyyaalessaa akka milkaa'uuf qaamoleen mootummaa caasaan nageenyaa sadarkaan jiruufi hunda caalaa hawaasni keenya marti galatoomaa isiniin jechuun barbaada jechuun barruu isaanii goolaban.